Sheililla ya baaro kalelle ya baaro aralle ya baaro sirna keessani jedha sirna keenna lahalaho. Maqaan koo Mustafaa Shee Abraar yookiin Sheelillaa jedhama. Uummanni keenya sabni keenya jaalatamtoonni keenya hunduu irreechi baranaa kan jaalalaa kan ulfinnaa kan waan yaaddan hunda itti argattan kan itti milkooftan isiniif akka ta'u hawwaa. Obbo Dammaqaa Araddoon jedhama. Waajjira Aadaa fi Turizimii Bulchiinsa Magaalaa Adaamaatti dursaa garee soona aadaa seenaa fi hambaati. Irreechi hangafa ayyaana Oromoo isa guddaa fi isa hangafaadha. Kanaaf uummata Oromoo biyya keessas biyya alaatis akka addunyaatti jiran hundaaf irreecha bara kanaa irreecha bara 2017tiin baga nagaan geessan. Maqaan koo Mastaawot Shaayyee jedhama. Waajjira Aadaa fi Turizimii Bulchiinsa Magaalaa Adaamaatti dursaa garee misooma aartii fi akka ogummaatti immoo ogeessa misooma industirii aadaati. Uummata Oromoo hundumaaf bakka jiranitti uummata Oromoo addunyaa hundumarra jiraniif irreecha bara 2017 baga ittiin isin ga'ee jechuun barbaada. Shamsiyaa Kadur jedhama. Hojjettuu mana qopheessaati. Baga irreecha bara 2017tiin isin gahee irreessi kan milkiin kan barakaa kan jaalalaa nuufis isiniifis haa ta'u. Egaa irreecha kanarratti abbootiin gadaas dubartoonnis haadholee siinqeetis qeerroof qarreenis karaa guutuu ta'een irreecha bara kana kabajamu irratti keessattuu jiraattonni magaalaa Adaamaa karaa guutuu ta'een karaa tasgabbii qabuun karaa nagaatiin irreecha hora Finfinneetis irreecha hora Aarsadeetis akka karaa milkii qabuun deemanii kabajan kan jedhu akka waajjira Aadaa fi Turizimii Bulchiinsa Magaalaa Adaamaatti dhaamsa qabnuu fi ergaa qabnu gamanumaan dabarsinaa jechuudha. Tokkummaan uummata Oromoo, duudhaan uummata Oromoo kaleessa nagaadhaan uummanni Oromoo nagaadhaan ba'ee nagaadhaan irreeffatee nagaadhaan gala. Irreechi mataa isaatti nagaadha. Irreechi mataa isaatti jaalala. Ayyaana tokkummaati, ayyaana jaalalaati, ayyaana Oromooti. Kanaaf uummanni Oromoo karaa nagaa qabu, karaa jaalala qabu, karaa tokkummaa argisiisuun, karaa duudhaa kaleessaa san duudhaa Oromtichi kaleessaa karaa argisiisuun nagaadhaan ba'ee ayyaana kana kabajatee akka galuuf dhaamsa koon dabarsuun barbaada. Irra deebi'ee baga ayyaana irreecha bara 2017 nagaadhaan isin ga'ee jechuun barbaada. Leelliftoonni gadaa marti sabaaf sablammiin hundi akkasumas immoo olloota keenya kan ta'an kan akka Sidaamaa kan Oromoon daangessuun akka Sumaalee kunniin akkasumas immoo hawaasni Oromoo bakka mara jiru kallattii mara jiru jaarsi jaartiin qeerroon qarreen kan daangaa Itoophiyaa eegutti jiru kan daangaa Oromiyaa eegutti jiru akkasumas immoo kan immoo bosona Oromiyaa mandhee godhatee falmataa jiru guyyaa irreessaa kana guyyaa galata galfattuu kan koottaa irreeffadhaa yoo dhaqqabbii dhabdanilleen fuula keessan gara irreessa hora Finfinneetii fi hora Aarsadii deeffadhaatii waaqa uumaa fi uumamaa galata galchaa akka jedhu dhaamsa qabaa sin jechuu barbaade. Rabbii keessanii jedhaa karaan kutinaa anarra durumanuu baaftanii ijaan fuudhinaa nurraa durumanuu laaltanii killiliin qabuu hooyidan isin hangarmaamtanii gartee gaagannarraa birratti bahuun dukkanarraa ifatti bahu jechaadha. Kanaaf saba keenya waliin ummata keenya waliin biyya teenya waliin rabbiin dukkanarraa ifatti jibbansarraa jaalalatti ulfinnaan waliigalteedhaan nama yoomuu waliin jiraatee waggaa guutuu itti deebiin haa taasisu. Ulfaadhaa anaaf jiraadhaa galatooma.
aadaa keessaa irreechi isa tokko. Oromoonni uumama jiidhaa qabachuudhaan malkaa fi tulluutti ba'uun irreeffatu. Waqtii arfaasaa roobaaf nagaa akkuma kadhatu. Keessattuu ammoo waqtii birraa malkaa bu'uun galata galchu. Irreechi faajii tokkummaati. Irreechi eenyummaa saba keenyati. Irreechi calaqqee aadaa sabaati. Irreechi mallattoo nagaa fi araaraati. Baga irreechaa bara 2017tiin isin ga'e. Miidiyaa OGMC'n ayyaana irreechaa isin waliin kabajuudhaaf qophii keenya xumurreetii jirra. Fulbaana 25 wal argaan irreecha hora Finfinnee. Fulbaana 26 ammoo wal argaan keenya irreecha hora Arsadeetti. Irreechi irree keenya. Baga geessan ayyaana gaarii.